Aishaan umurii ijoollumaatiin akkamitti Nabi Muhammaditti salawaatu rabbii wa salaamuhu alayhi eerumuu dandeesse. Akkuma beekamu Rasuulli sallallahu alaihi wasallam Aishaa umurii ijoollumaatiin ishee fuudhee jira. Dhimmi kun immoo namoota hedduu biratti yeroo ammaa kana dubbii ijoo ta'ee namoonni baay'eenis akka waan ajaa'ibaa tokko godhanii dubbataa jiru. Nuti immoo har'a kan waliin ilaallu Rasuulli salawaatu rabbii wa salaamuhu alayhi maaliif ijoollummaadhaan fuudhee seenaan wanta kana Nabi Muhammadiin qofa katabe moo namoonni hedduun warri kana godhan jiru. Saayinsiin dhimma kanarratti maal jedha wanta jedhu bal'ina waliin ilaalla. Isinis immoo viidiyoo keenya copy link godhaa yoo dhaggeeffattan bareedaadha. Viidiyoon keenya akka nama kana hunda qaqqabee deebii nama hundaaf ta'utti jechuudha. Akkuma beekamu Rasuulli sallallahu alaihi wasallam gaafa gara Madiinaa deeman ishaadhaan waggaa jahaa jiru footoon ishee Jibriil alayhi salaam abjuudhaan dhufee itti agarsiise. Si'a lama itti agarsiisee jedhama akka jedhamutti Rasuulli sallallahu alaihi wasallam gaafa footoo see arganii dhimmi kun yoo Rabbiin biraa ta'e Rabbiin dhimma kana galmaan ga'aa jedhanii madhiisan gadi baasanii dubban. Garuu gaafa ishee waggaa 9 geessu Rabbiin dhimma kana waan galmaan ga'eeftu Rasuulli Aishaa fuudhuu danda'e jechuudha sallallahu alaihi wasallam. Egaa dhimmi kun dhimma ijoo ta'eera maaliif godhame wanta jedhuu fi tokkoffaa irratti ijoolleen bara sana jaarraa torbaffaa keessa jiranii ijoollee yeroo ammaa kana jiran irraa adda. Qaamni isaanii akkaataan guddina isaaniitii fi akkaataan jireenya isaanii waan nurra adda ta'eef ijoollee bara sanaa akka yeroo keenya ammaa kanaa wajjiniin fuunee madaaluu hin dandeenye. Jarri sun baay'inaanii waan nu caccaalaniif jechuudha. Namoonni duraanii baay'ee gurguddaa waan ta'eef dhimmi kun immoo dhimma waggaa 1400 duraati wanta ta'eef jaarraa torbaffaa keessatti waan raawwateef har'arra keessnee ilaaluu hin dandeenyu jechuudha. Utuma har'arra geessinee ilaallee immoo wanta kana akka biyya keenya ilaaluu dhiisnee akka warra biyya Arabaa jiranii namni hedduun obbolaata achi waan qabnuuf achirraa gaafachuu dandeenya. Warri achi jiranis they can be witness ragaa bahuu hin danda'u jechuudha. Sababni isaa ijoolleen Arabaa akka ijoollee keenyaa kana miti. Umurii xiqqoodhaan nama gurguddaa fakkaatu qaamni isaanii kan dheerumaaf ga'e fakkaachuu danda'a jechuudha. Inni lammaffaan wanni kun seenaa Arabaa bara sana keessatti wanta hojjetamudha. Argitanii oduun kun yeroo ammaa kana keessatti odeeffamudha malee hadiisa tokkos ta'u yeroo sanallee warri Rasuulaaf aduwwii ta'aa turanii Rasuulli maaliif kana godhe yookaan sallallahu alaihi wasallam maaliif umurii kanaan fuudhe wanti jedhu wantumti xaaxaa tokko wal qabatu hin kaa'amne. Sababni isaa akka aadaa bara sanaatti wanta godhamuudhaaf jechuudha. Inni sadaffaan akka aadaa iddoo tokkotti ijoollummaadhaan fuudhuun barbaachisummaa guddaa qaba. Barbaachisummaa inni qabu keessaa ijoolleen sun gaafa dhuftee achi nama itti heerumte kana bira teessu tokkoffaan akka abbaa manaa seetitti inni guddaan immoo ijoollummaa seetiin umurii waa barachuudha jirtu waan ta'eef nama itti heerumtu kana akka maatiitti itti bartee amala isaa baraa guddatti jechuudha. Booda garuu hariiroon gara kanaanii baay'ee cimaa jechuudha. Gaafuma Rasuulaaf Aishaatti deebinu sallallahu alaihi wasallam dubartoota Rasuulli fuudhan keessaa kanii waa'ee jaalalaas ta'u waa'ee riileeshinii abbaa manaaf haadha manaa ta'u waa'ee jireenya maatii bal'inaan nuuf himee Aishaadha jechuudha. Khadiijaan isheen waggaa amma kana Rasuulaa wajjin sallallahu alaihi wasallam jiraatte booda keessa ijoollee hedduullee Rasuulli irraa argatanii ammas dubartoota hedduu Rasuulli fuudhan keessa kan isaan akka Aishaatti waliin jaalala dabarsanii jiru jechuudha. Akka fiilmii roomaantikii wayitti Aishaan yeroo waa'ee jaalala kan jaraa ibsisu jechuudha. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam akkaataa mana keessaa qabannaa maatii akkaataa waliin jireenyaa akkaataa jaalala abbaa manaa fi haadha manaa gidduu yeroo walitti haaraan akkam akka godhanii yeroo wal taphachiisan akkamitti akka godhanii even yeroo kaan walii wajjin fiiganii yeroo kaan immoo wal dullaanii akka isaan taphatanii Aishaatu nu agarsiisee jechuudha. Kanammoo wanti godhamee fi Aishaan Rasuula biratti guddatte waan ta'eef radiyallahu anhaa wa ardaaha gaafa Rasuulaa wajjin deemtu isheen Rasuula tokkoffaan akka abbaa manaa isheetti ilaatti ergamaa Rabbiitis abbaa manaa isheetis ijoollummaadhaan biratti guddattis sirriitti keessa isaa beekti badaa wanti ishee sodaachisu yookaan wanta irraa saalfattu hin qabdu jechuudha. Abbaan ishees immoo Abuu Bakiriin caalaa nama baadal anbiyaa'ii kan ta'edha wanta ta'eef ammas Rasuulaa wajjin hariiroon kun baay'ee kan cimee itti fufuuf wanta godhamuuf kana qofaare hadiisa dubartooti odeessan keessaa miti dhiira irrattiyyuu sadarkaa sadaffaa irratti nama odeessedha jechuudha. Hadiisa 2000 kan Rasuularraa odeessite gaafa taatu dhiirrillee Abuu Hurayraa fi Abdullah ibn Umariin ala namni isee dursee hin jiru jechuudha. Kana gochuun immoo jalqabaan isaa Rasuula biratti guddattee wanta fataa jirti isaan biratti barteefi jechuudha. Inni lammaffaanoo seenaan Rasuula qofa katabee jiramu namoonni wanta kana godhan jiru yeroo jennee wal gaafannu seenaan jaarraa hedduu keessaa namoota ijoollummaadhaan yookaan umurii xiqqummaadhaan dheeruman galmeessee jira. Jaarraa 16ffaa keessa seenaan kan barreesse tokko Mary Queen kan jedhamtu lammii biyya Scotlandii kan taate umurii ishee waggaa 15tti kan dheerumtee jechuudha. Isheenis kan isheen dheerumtee fi Scotlandii Frenchiin
yookaan Scotland Faransaayini hariiroon gidduu jaraa akka jabaatuuf jettee kan maatiin jaraa ishee kennanii waggaa 15tti jechuudha. Isheen lammaffaa immoo jaarraa 15ffaa keessa yeroo taatu Meegaalet Biifoort kan jedhamtu dhalattuu biyya Ingilaandii kan taate umurii ishee waggaa 12tti kan isheen biyya Awurooppaa keessaa naannoo Fireensi wajjiniin hariiroo jabaan akka uumamuu fi yookaan inheritance jechuun dhaala sanyii mootummaa walirraa dhaalamu sun akka jabaatuu fi kan maatiin ishee kennaniif umurii ishee waggaa 12tti kan seenaan galmeessee yoo nuuf ga'e jechuudha. Inni sadaffaan jaarraa 15ffaa keessa Anne Mulberry kan jedhamtu dhalattuu biyya Ingilaandii kan taate biyya Ingilaandii kan yeroo durii addunyaa kana hunda koloneeffattee turte sana hariiroon jaalala yookaan hariiroon cimina maatii yookaan inheritance ammas dhaalli mootii isaan gidduutti akka eegamtuuf jennaan maatiin isheedha waggaa 6 jiruutu isheen afuraffaatiif isheen xumuramu Isabella Viles kan jedhamtu jaarraa 14ffaa keessa umurii isheetii waggaa 5dha jiru yeroo Fireensiif Ingilaandiin gidduu akka eegamuuf jennaan jaarraa 14ffaa keessa umurii ishee waggaa 5 Richard II kan jedhamu mootii biyya yeroo sanaati kennamte jechuudha. Seenaan yeroo ammaa kana ummata akka kana kan royaalii yookaan aangoo yookaan mootummaa guddaa qaban kan bara sana akka kanatti katabee nuuf ga'e. Garuu kan bara waggaa 1400 duraatu yeroo ammaa kana kokkotee ummanni waa'ee kan isaa sirriitti qoratee hin beekne kan rasuulaachi abbayee dubbataa jechuudha. Yeroo gara saayinsiitti deebinuu maal jennaan yeroo ammaa kana akkuma hundi keenya mana barumsaa keessatti barannee illee dabarre dubartiin tokko marsaa laguu kan isheen itti arguu jalqabdu giddu galeessan waggaa 9 hanga 12 gidduu akka ta'e saayinsiin nuuf mirkaneessee jira. Innumtiyyuu jiraattota kan biyya keenya kan jireenyuma bareedaa kanallee baay'inaan hin agarre jechuudha. Warri sun immoo warra rakkinni maal akka ta'e dhaga'ee illee hin beekne warri biyya sana jiraataa jira ragaa ba'uu danda'u. Egaa seenaan warra kanaan dura darbe akka kanatti nuuf galmeessee jira. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam Aayishaa maaliif akkatti argate seenaan akka kanatti bareechee waan nuuf ibsee jiruuf anis waan isiniif ibseef egaa isinis hamma yoonaa teessanii yoo na dhaggeeffataa jirtan viidiyoo koo lakkoofsa tokko barreessuudhaan sana booda koomentii yaada keessan nuuf qooda. Dhimmi kun immoo furmaata argatu namni hundumtuu dhaga'uu qaba yoo jettan immoo amma isinitti tolee nama hundaaf sheer gootanii riipost gootanii yoo viidiyoon koo isinitti tolee immoo mana keenyaaf miseensa ta'aa isin jedha Annaasir Haaruu.